amma ti gaaffii seeraan hin gaafannetti deebiin sirriinis hin deebi'u yoo si deebi'eeti. Dullatti nu agarsiisu nuun jetti. No gaaffii gaafadhii baran. Laal ustaasa geeffadha. Ayima wajjin haasaan ture. Amma ani kiristaanummaa keessatti gaafa barsiisan ilaali. Kolfuu miti isuma dhugaa waa'ee kun amantichi waa'ee lubbuuti isin. Lubbuu ansii deebisu. Eenyu si gaafate? Koi Sinan tasgabbaati nama waliin loli maal taate? Tasgabbaati. Urjirra saasa fi achi bante taanaan balaan illee qabu. Balaa Ayyee Sinan balaa kumatti buusaniitti. gaaffii makee kilir godhiiti na gaafadhume rakkoon hin jiru. Urjirri gaaffii ustaasa seeraan gaaffii seera qabeessa gaafadhuuti haasii deebisanii kana amantii jechuun amantii banda jechuun. Si'uusi gaafa. Beekumsaan haasayyoo beekumsa qaba. Yaa uummataa nu obsa darbe. Rafaa Muhammadaa na waliyaa. Imaamaa fatoo irratti amantiin kun maali jetti wal buute. Kuni aadaa Arabaati bara. Aadaa Arabaati malee kun amantiin argisiisu yookaan amantaa miti. Reedi. Ustaz. Lafa kaayinaan nyaatu. Gaaffii deebisaa mee gaaffii deebisaa yoo dandeessan dandeettiin. Obboleetti kiyya nageenya waan asiin jedha afaan Oromoo faana sittaasaa jira afaan Oromoo akka naannoo keenyaatti afaan galee maal yaaddeeti akka islaamaatti amantaaf amantiin differensii tokko hin qabu. Bainahumaa umuum wa khusuus mutlaq. Mee gaaffii kee kilir godhiiti dhaqi googil godhiiti xuruutti gaafadhuuti deebi'as. Kana booda Googilii miti. toora wajjin haasa'uu hin dandeessu. Waati gabbai beekumsaan. Inna beekumsi kan kee intala kun amantiin maali jechuudha kun salphina bare amantii am kun gaafi jettee gaafatte. Dambii kan beektu keessa jiraatte malee. Baay'atu kan beektu. Heekaatu beekte kana gaafatta si tuffadhe dhuga saanoo imaamaa godhatee na laalladhu jechuun maal jechuun sheekaa ol baatee imaamaa sheekaa godhattee Dullatti. maali Yookaan ifoo siin baatu amma dullatti. Mees bayyamma. dhugaa waaqaan fiidiyoo ila gatsiirra oola dhugaa waaqaa hin kijibiniiti fungee wayi. Gastii jechuudha jechuudha. Afaan bara dura gastii fi gastii jechuudha jechuudha. Intalo mee imaamaa ati godhatte kun maal jedhama? Mee ani imaamamaan si gaafata. Carqiidha kan. Carqiidha. Wani biraa maali? Bututtuudha kun immoo. Tuwaafa takka illee beektu dhugaa waaqaa argite mamalaan gaafadha jettee ol baasee ultaa sadii isa tuuma. Amaamaan gaafiidha. Amma ati waa'ee amantaa fi waa'ee amantii tokko baafani. Amantaan gaafiidha. Gaafa kanaa beektu kana. Dhaggeeffatu kanaa barannaani. Ani kanaa barannaa si gaafachuu dhufeedha. Wannan beeku. Amantaa baratte. Amanuu malee kana addaan hin baasu. Miskiin. Gaafii biraa soba dhuunfaa gaafii jedhamu. Nama rartan dhugaa. Ustaasni keetu kana adeemsi wallaalee. Abu Xalaa naa deebisa gaafii. Amantii jechuun akka quraanatti maal? Deebisaafi mee akkasumas deebisaafi. Mootiirra jirtan. Ustaaza mootii Wayi faate. Kan gaafiin deebisne as keessa jechina. Ustaaza. Beerri. Mootii ana kuwa baay'ee naasaayuu ture bara baga daftee ilmi koo na qaqqabe malee. Khayran Sinan maalan sirratti arge beektaan gaafii wayi dhiphii wayi dhageesse kilir siin taane ifa siin taane gaaffichummaan. Sigalaara. Waaqa Kiristoos na dhaggeeffadha laa Abu Xalaa na dhaggeeffadha. Koi sinima. Kiristaan laal. Sinima. Na dhaggeeffadha. Gaafii ifa sinii godha. Koi. Maal okko isan si gadachaa ole gamtii fagoo dhiyeedhe ati afaan irratti nama qabuma jaallattamu. Ndaalis dhifa amma laal. Baay'ee dhaggeeffadheera laa kunoo gaaffii kee fanaa godhe laa akkamittiin fanaa goota beektaa? Sigalee. Ani okkoo xumura irratti siin deebisa akkumati wantichuma hin hubanne si hubachiisuudhaafani malee ilma si deebisa waan itti deemaa jirtuufis ifaadha. Ifaa ta'uu mala garuu wanticha dhiphii wayi dhiibbaa wayi dudduubaa sitti godhaniiti malee waan sammuu kee irraa ka'ees miti wantichas immoo addaan baafa. Dhuguma sammuu makootu irraa ka'e foon haadha. Maaloo qo'i ka afaan irratti nan qabiina buretti. Naamusumaan asii wajjin haasaa jira miti. Akka afaan Oromootti siin jedhe. Sigalee
amantaa amantii wanti jedhu differensii tokko hin qabu. Amantiin koo kanadha yoo jedhee fakkeenyaaf amantiin koo kiristaana yoo jedhee amantiin koo musliima yoo jedhee yookaan islaama yoo jedhee yookaan amantaan kiyya islaama amantaan kiyya kiristaana yoo jedhee uummanni afaan oromoo dubbatu guutuunsaa bifuma walqixa ta'een osoo garaagarummaa tokko isarratti nuumiin hubata. Sigaleera. Amantiin kiyya kiristaana jedhus amantaan kiyya kiristaana jedhus hordofaa amantaa kiristaanaa akka inni ta'ee namni afaan oromoo seelan dubbatu tokko sirriitti hubataa jechuudha. Yoo amantiin kiyya akkasii dheedhees isa islaamaa irrattis kiliiri. Garuu garaagarummaa wanti diidhii si rakkise utuun hubatiin haasa'aa jirtaa siin jedhaa jiru akka afaanota biraa keessa jira. Afaanota biraa keessa arabiffaan jedhama fakkeenyaaf. Diinii ka jedhu jira, shari'aa ka jedhu yookaan aqiidaa ka jedhus jira. Sigalee garaagarummaa maalii ka jedhu kun ifaafaa fi kiliiriidha. Afaan Ingiliffaatiin religion wanta jedhamutu isa gaafa Oromoffatti translate godhamu hiika ammati jettee amma confused si godhee siinuu sirkaa badee si dhamaasaa jiru kana godhachuu ni dhaggeeffadhu boo dhaggeeffadhu sigalaadha dhaggeeffadhu nama jala haasa'uudhaaf hin jedhin walumaa gala ati akka amantaa kiristaanaatti ta'e akka amantaa kamiittuu kuni amantii jedhamee garaagarummaan haasa'ame isa yoo translateedhaan gara afaan oromootti dhufe. Innuu immoo gadda siyaasaa wal qabatee waan warri siyaasota adda baasuudhaaf yaalanidha. Isa immoo ibsa bal'aa sirriitti sii kennuu ni danda'a. Isa barbaadda yoo ta'e. Garuu maal isin jedhaa ammayyuu kilir godhiiti gaaffii kee gulaaliitii isaan surdi godhiiti xuruutti achi as deebi gaaffii kee seeraan gaafadhu. Anillee amman seenii oduu asirii ibsitee ta'e utuu hin dubbatiin Ustaaz Ahmad gaaffii ishee maal ture mimee sinnaa deebisa. Ani waa'ee maatiin gama kanan barbaadu. Ustaaz Ahmad mimee gaaffii makeenatti himanii mimee goyi. Hin jirani. Ani Wayin ariifatiin obboleettii yamaa inni hafuura reessi keessa barbaadu. Isin gaafii hojii. Gaafuma sirrii gaafachaa hin jirtu barqoraanaa fi adii sirraa hin gaafii qabaa jennaani. Ayya rakkoon qabu mee gaafadhu bifa nama siin jedheen gaafadhu mee. Laali gaafa kiristaanummaa keessatti gaafa barattu akka barsiisa wangeelatti amantii jechuun akkanaa jennee baran amantaa jechuunis akkan asin amma amantii fi amantaan tokko jechaa jirtan mee idduma amantii fi amantaa olaanaa irraa naa kennesh. Ati reefu ganaa tobbee wayin itti fakkaata dhaggeeffadhu siin deebisa ifa godhe. Mootii qabadhu. Gaaffii seeraan gaafadhu innaan dadhabde waan ta'eef amma ibsuma waliigalaa sigalaadha miti hubannooma akkasiif ta'uuf malee gaaffiin kee kana ta'eedhaaf miti. Gaaffii masaa gaafachuu hin dandeenye garuu dhaggeeffadhu amma.